waggaa lamaaf dhiisaa jedhamne. Qabiyyiin seenaa kanaa jechoota safuu of keessaa waan qabuuf dhiira yookiin immoo dhalaa umrii waggaa 18 gadiitiif akka dhaggeeffattaniif gonkumaa hin eeyyamamu. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 10tti maatii kiyya biratti ergan baradhee booda qabxiin kutaa 10ffaa ana jalaa hafee kolleejjii godina keenyatti argamutti maatii koorraa fagaadheen mana kireeffadheen barachuu jalqabeen eebbifameen achumaanis hojiin argadhe. Haatii fi abbaan koo gaa'elaanis hojiidhaanis namoota milkaa'anidha. Abbaan kiyya waggoota 12 oliif hojii mootummaa keessa erga hojjetee booda hojiin mootummaa nama hin guddisu jedhee yaaduun haadha kiyya waliin wal gargaaruun hojii dhuunfaa jalqabee hojii dhuunfaa kanaanis waggoota muraasa keessatti milkaa'ee hiriyoota isaarraan addatti qabeenya gaarii horachuu nama danda'edha. Haati kiyya immoo dubartii raajiidha. Gaa'elatti seentee anaa fi obboloota koo waggaan waggaa 5 keessatti ijoollee 5 dahuun nan miidhama nan dhukkubsadhaa otoon sodaatiin takkuma daheen hojii kiyya hojjechuun qaba jettee hunda keenya waggaa 5 keessatti nu deessee hanga daa'imni dhumarratti dhalatu waggaa 2 fixutti nu guddistee sanaan booddee walitti nu dabarsuun ofii wal guddisaa ofii wal qayyabachiisaa ofii wal barsiisaa wal tajaajilaa hundi keenyi al takkaatti kudhannee ofiif isheen waggaa 2 booddee maallaqa xiqqoodhaan suuqii banattee hojii jalqabdee bu'aa argachaa jirtus abbaan kiyya argee booddee irratti innis turtii waggoota muraasaa booda otoo hojii kana jalqabne yoo jechuun haadha keenya mariisisee isheenis hojii dhuunfaa waan jaallattuuf maallaqa qaban walitti fidanii hojii gara biraa jalqabanii lamaan isaaniiyyuu milkaa'uu danda'aniiru. Obboloota koo keessaa ani arfaffaa irratti dhaladha. Jalqaba kan dhalate dubartoota 2 gidduun dhiira arfaffaan ana shanaffaan immoo dhiira 2 dubartoota 3 jechuudha. Gaa'ela yoo dhaabbatan akka haadha koof abbaa koodha. Abbaan koo oduu dhimma qabu haasa'aa ooluurra oduu qoosaa haasa'aa ooluutu itti tola. Haati kiyya gara jalqabaa qoosaa kan hin jaallanne kan turte oduu dhimma qabu qofa kan itti taphattu haa ta'uutii garuu oduun dhimma qabullee of keessaa dubbii waan qabuuf booddee irratti hubattee isheenis qoosaa qoosuu eegalte. Haasoo dhimma qabu qoosaa kana keessatti darbachuun otuu haasa'anii walii galanii nuyin illee nu barsiisanii manni keenyi mana kolfaa mana gammachuu walitti bu'insi mana hin jirre ta'ee umrii wal qixxeedhaan obbolaan 5 waliin guddannee baranneellee sadarkaa eebbifamuu geenye. Yeroo ammaa kana hundumti keenyiyyuu barnootaan eebbifamneerra hojiis qabanneerra. Haa ta'uutii garuu hanga kanaan maatiin keenya nu geessisanis sadarkaa ittaanutti darbuuf garuu haga har'aatti carraa kan argate ana qofaadha jechuun kan heerumee maatii godhate jechuudha. Obboloonni kiyya arfan hin heerumne warri dhiiraas hin fuune. Umriin isaanii garuu hundi keenyu waggaa 26 dabarreerra. Ani immoo heerumus waggaa 3 gaa'ela keessan ture dhala garuu eeyyama rabbiif haga har'aatti hin arganne. Kan namatti tolu obboloota koo dubaraas ta'e dhiiraas keessaa bifaan bareedina guddaa kan hin qabne akka mana keenyaatti fokkistuun sadarkaa 1ffaa anadha. Kanaaf immoo sababa kannatti ta'e yeroo ijoollummaa koo hiriyoota koo waliin otoon taphadhu korbeessa hoolaa ayyaanaaf bitamee wadaroodhaan hidhameen hanjaar gib jennee waliin otoo haasa'aa jirru otoo nan hin argiin duubaan dhufee na jifachuun dhagaatti na dabalee ija kiyya tokko rabbi naaf baasus haa ta'uutii garuu godaannisni guddaan qarri dhagaa na kute ijoollummaa kootii haga ammaatti guddachaa dhufee fuula koorraa addatti bahuun bakki rukutame moluu ta'ee fagoorraa narraa mul'ata. Ijoolleen dhiiraas baay'een isaanii kan natti hin siqne godaannisuma kanaafi uumamaan wanta na waliin dhalate fakkaata. Obboloonni kiyya dubartoota 2 hojii gaarii qabu haa ta'uutii garuu haga ammaatti heerumaaf jaarsa hin arganne. Baay'ee
babbareedoodha. Sadi taanee waliin yeroo deemnu lakkuu fakkaanna. Yeroo isaan lamaan walitti aananii dhalatan immoo waliin deeman lakkuma duraa duuba dhalatanii fakkaatu. Bifti isaaniis baay'ee bareedu. Ijoollummaa isaanii irraatii kaasee ijoolleen dhiiraas baay'ee isaan rakkisu. Yeroo hedduu lammaffaa irratti kan dhalatte qoosaa warra keenyaa hedduu waan dandeessuuf maqaa dhiirota ishee jaallatanii dabareedhaan galmeessitee dabtara ishee irratti barreessiti. Sana keessaa baatii tokko lama nama ishee rakkiseetiif tarii carraa waliin haasa'uu kennitiifi. Kanaan ala dhiira salphaatti adda baafatti. Haa ta'uutii garuu lamaan isaaniiyyuu yuunivarsiitii erga seenanii booda baay'ee kashlabbee akka ta'an an akka dhuunfaa kootti dhaga'uun jalqabe. Maatiin kiyya harka caalu nurra isaaniin maaliif hin heerumtanii booddee dhala dhabuu dandeessu jedhanii yeroo gaafataniini isheen hangaftis isheen quxisus dhiiratu dhibee jedhanii deebisu. Abbaan koo dhiira dhibee otoo hin taane isintu qalbii keessan waliin hin jiru. Bifa kana isinuma waliin hanga dhumaatti kan jiraatu isinitti fakkaatee gaaffiin dhiiraa yerootiin isin qunnamu kuni booddee hir'achaa deemee nama otoo isin hin jaallatiin iyyuu isin gaafatuuf yeroo waliin ciistan kadhattanii yeroo itti heerumtan qabdu. Amma yeroo qabdanitti itti fayyadamaa jedhee baay'ee kadhachaa ture. Amma umriin isaanii heerumarra darbaa jira. Haa ta'uutii garuu kosmootiksii kanaan hanga danda'an dubartii ganna 21 of gochuuf yaalii guddaa taasisu. Obboleessi kiyya dhiiraa hangafti yookiin immoo sadaffaa irratti dhalate immoo dura isaan haa heerumanii jedheen malee akka isaan heerumanitti buleen jaarsa kan ergatu anaa jedhee maatii kiyyaaf deebisa. Anarra yeroo ga'u baradheen eebbifameen haati kiyya akkana gadi teessee na gorsite. Maaloo atillee yoo qalbii godhatte dafii heerumiitii anaa fi abbaa kee gammachiisii jettee na gaafatte. Kanaananis jaalallee kiyya waggaa tokko duran qabadheen heerumuun barbaadaa jedhee yeroon gaafadhuuni ofiif inni barsiisaa kolleejjii waan na tureef maatii koo yeroo dheeraadhaaf hin gargaarree waggaa 2 naaf obsiitii gaa'ela dhaabbannee waliin jiraanna naan jedhe. Anis keessa kootti ariifataan horii gata akkuma jedhan maatiin kiyya heerumi waan naan jedhaniif namni kun immoo ammaaf ammatti na fuudhuu dide jedheen oliif gadi deemuu hin yaalle. Hanga danda'ametti nuuf saffisin jedheeniim. Innis tole naan jedhe. Maatii kiyyaanis yoo guddate waggaa 2 keessatti gaa'elan dhaabbadhaa jedheen waadaa galeefiin bifa kiyya irratti hundaa'een sirriittis jaalallee kiyya waan hin jaalladhuuf murtaa'een isumaaf taa'e. Waggaa 2 booddee jaalalleen kiyya ofii kanaa ol anumtuu turuun barbaadu. Haa ta'uutii garuu maatiin kee cidha gabbara guddaa na gaafatu taanaan ammumaa anis ta'e ati kallacha keenya barbaaddachuu qabnaa naan jedhe. Anis yeroo kanatti haadha kiyyan mariisisaa haati koo wanta naan jette wanta na gorsite dhufeen sitti himaa jedheen biraa deeme. Haadha koos deemeen deebi'e. Yeroo kana haati kiyya ati amantee gurbaan kun naaf ta'a jettee murteessitee jennaan kabaja maatiif otoo waan qabaniin gammadanii qophii xiqqoollee qopheeffatanii waliin deemanii bareedaadha. Haa ta'uutii garuu bifa jaallattaniin kabaja maatiif waanuma xiqqoo erga gootanii booda cidha godhaa jedhee namni isa rakkisu hin jiru naan jette. Anis kanuma deebiseen jaalallee kiyyatti hime. Hojiis qabadheen kireeffadheen jiraadha mitiire. Jaalallee kiyya waliin mana tokkotti walitti dhufnee jaarsa argannee gammachuu keenyaaf immoo hoolaan tokko qalamee eessuma adaadolii obbolaa haati abbaan kan lamaan keenyaa bakka itti argamanitti nyaannee gammannee nu eebbisanii nuuf eeyyamanii waliin tokko taanee jiraachuu eegalle. Abbaan koo warri hangafa kee ni fuudhu nu heerumu otoo hin jedhu situ na kabachiise kabajamii jedhee na eebbise. Gaafa cidha kiyyaa obboloonni koo dubaraa hangafaa lamaan maal yoo jedhani gaariidha. Cidha akkasii otoo barbaannee baatii baatiidhaanuu raawwachuu ni dandeenya. Nama qabu nama bareedina keenya madaalu nama barate dhabneeti malee jedhanii deebisanii. Haa ta'uutii garuu har'a kunoo ergan gaa'ela kiyyaa gaggeeffadhee waggaa 3 xumureera. Dura filachaa kan turan
amma namuma argatanitti heerumuu barbaadu. Anaa fi abbaan manaan kiyya jaalalaan waggaa 3 waliin dabarsinee yeroon jaalalaa keenyas mana barnootaatti waan eegaleef baay'ee bareedaa yeroo isaa kan eeggate sadarkaa jaalala dargaggummaa eeggatee kan deemedha. Akka inni na gaafatetti dafeen tole hin jennee fi tole jedhee fi immoo dafeen waliin argamuu hin barbaanne waliin argamuu erga jalqabee immoo dafeen mana isaa deemuu hin eegalle mana isaa deemuu eegaleen immoo dafeen akka qaama kiyya tuquuf hin eeyyamnee fi yoo xiqqaate sadarkaa kanarra ga'uuf waggaa 1 walakkaa isatti fixeera. Jaalalleen kiyya garuu dubartoota biraa biratti barsiisaallee waan na ta'eef waan akkanaan barree ana dura hariiroonni jalqabee dubartii waliin ciise baatii 1 ol kan dabarseeru hin qabu. Dhiirris dhalaanis erga waliin ciisee booda wal luffuu wal jibbuu walirraa fagaachuutu dhufa mitiire. Ani kana waanan beekuuf akka qocaa deemsa jaalalaa suuta akka inni deemuun barbaade. Akka inni narraan fagaanneefis akka inni baay'ee natti hin dhiyaanneefis tooftaa mataa kiyyaa fayyadamaan ture. Kanammoo dubartoonni hunduu beeku. Wanta inni na gaafate galgala tole jedheen ganama barii immoo akka haaraatti duubatti deebiseen qorumsa itti ta'a. Haasaa akkanaatu otoo walirraan fagaatiin waggaaf baatii 6 nu geessise. Dubartiin daftee dhiira tokko waliin ciisuun jalqaba kan miidhu ishumaanii. Dhiirri dubartii tokko dafee argatee jennaan akka motoo jaallateellee miira tuffii of keessatti maddisiisee kaadhimummaaf malee gaa'ilaaf gonkumaan barbaadu. Dubartiin bareedduu dhiirri hedduu waan ishee rakkisuuf ofii matumaa kan of qabdu yoo hin taane dubartii laaftuu taanaan harka dhiiraatti daftee kufti. Dhiirri dafee of harkatti galfate immoo dafee dhiisa. Kanaan jireenyi ishee tokkorraa tokkotti hariiroo gaarii ta'e baatii 1-2 otoo hin qabaatiin dhiira hedduu bira geessi. Barsiisonni hedduullee akkanuma. Daree tokko keessa dubartoota 10tu jira taanaan 10 keessaa immoo 5 qabxii akka dabaluu fi ni fedhu taanaan barsiisaa kanaaf immoo dubartoonni 2 ija isaa keessa seenaniiru yoo ta'e inni isaan haasofsiisuun dhiisu. Isaanis qabxii sana barbaacha isa waliin waan inni barbaadu kennuuf hin dhiisanii. Dubartoonni 3 immoo tarii qabxii kana barbaacha ofii isaanii waan barsiisaa kana barbaadanii ta'uu danda'a. Kanaaf salphaatti barsiisaan tokko seemisteera tokko yeroo baatii 4 qabdu keessatti kan fedhu kan barbaadu ogummaa isaa kan dagate yoo ta'e dubartoota 5 carraa guddaa argachuu qaba. Kun egaa barsiisaa baalagee yoo ta'edha. Barsiisonni akka abbaatti barattoota isaanii ilaalan kunuunsan barsiisan immoo kumaatamatu jira. Gaa'ela yoo jedhamu barsiisaa poolisii fi konkolaachisaan sodaachisoo waan ta'aniif fakkeenya kanan kaase. Abbaan manaan kiyya barsiisaadha. Kan nama ajaa'ibu gaa'ela godhadheen baatii 2ffaattiin boqonnaaf hojiirraa ba'een hiriyoota koo waliin hojjennu waliin kaaffee tokko jalaa shayee otoo dhugaa jirru fagootti abbaan manaan koo dubartii barattuu isaa taatee waliin mana ciisichaa keessaa otoo bahaniin arge. Kana kan arge ija koodha. Gaa'ela erga dhaabbannee reefu baatii 2 baay'ee ulfaataadha. Hiriyoonni koo na waliin jiran jijjiiramuu fuula koo arganii maal taate naan jedhanii. Kan ani arge isaan hin argine. Icciitii gola mana koo waan na ta'eef waanan ta'e waanan biraa fakkeessuun bira dabarseen abbaa manaa kiyyaaf battaluma bilbileen manattan si barbaada jedheen anis hojii addaan kuteen galee 1-2 waan hin argetti hin dubbadhe. Gaa'ela kee boollatti naquu dandeessan jedheeni. Kanaan innis nattaasa'ee haalatti wal bare haalatti kana keessa seene fi dubartoota gara biraa waliin illee hariiroo akka inni qabu na amanuun kanaan booddee akka dhaabu waadaa naaf galee eenyullee gidduu keenya otoo hin seeniin rakkoo kana furree waliin jiraachuutti fufne. Eega sanaanis dhugumatti haga ija kootti mul'atutti qalbii isaa jijjiirratee mana amantaatti illee deebi'uun gaabbii galee na waliin jireenya gaarii jiraachuutti fufne. Kanaan otoo jirruutii waggaa 3 yeroo fixnu rakkoon anaaf isa gidduutti kan uumame. Abbaan manaan koo ni dhukkubsate.
yeroo fincaa'u fincaansaa baay'ee guba, kaleensaa baay'ee isa dhukkuba, sanarra immoo dabirbee qaamni saalaasaa baay'ee dhiita'a. Qaama saalaasaa keessaa immoo hidhaan isaa tokko baay'ee dhiita'uun deemuu miti miila isaa sochoosuu isa dhorkaamu, hin taa'u hin ka'u, baay'ee yeroo rakkatu darbee guyyaa 2-3 keessatti fincaan dhiigaan makate malaa of keessaa qabu nutti argisiisu yeroo jalqabu mana yaalaa deemees yeroo laalamu dhukkuba cobxoo akka inni qabu qorannoon laaboraatoorii nuti hime. Dhukkubni cobxoo baay'ee hamaadha. Kan inni walirraa daddarbuu danda'u immoo tokkoof tokko wal qunnamtii saalaa qofaanii. Abbaa manaa irratti argamnaan haati manaas dirqama qoratamuu qabdi. Anis nan ilaalame, haa ta'utii garuu dhibeen kun anarra hin jiru. Kanaaf dhukkuba isaarra darbee abbaa manaa koo ammallee deebiseen akkan shakku na taasise. Shakkii kiyyaaf garuu hanga inni fayyutti arraba kootii baaseen isatti hin dubbanne. Dhukkuba isaa kanaan qaamni saalaasaa yeroo yerootiin miicama, alkooliin itti ta'a, kunuunsa addaatu isa barbaachisa. Darbee immoo madaan isaa dafee akka qoruuf qilleensi gidduu akka darbu waan barbaachisuuf sa'aatii dheeraadhaaf mana keessa qullaasaa bargaanfatee dhaabbata. Kanaan hojiillee addaan kutee baatii tokko mana taa'e. Dhibeen kun anattillee ni darba jedhee waanan sodaadheef qaama saalaasaa tuquus ta'e kunuunsa addaa kennuuf irraa of hin qusadhe. Kanaan innis na jibbite moo yaada jedhu naaf kaasuu eegale. Anis dhibee kanaaf si jibbuu fi si jaallachuu kiyya gaafa ati fayyitee fayyaa keetti deebite siif hin deebisa jedheen baatii booddee madaansaa qooree kan dhiita'es bakkatti yeroo deebi'u deebisnee mana yaalaa deemne. Mana yaalaa yeroo deemnu lamaan keessan kanaan booddee hanga waggaa 2tti walqunnamtii saalaa raawwachuu hin dandeessanii. Kana kan raawwattan yoo ta'e garuu dhukkubni kun gara keettis dhufee sitti darbaa. Kondoomii fayyadamuun dhibeen kun akka inni hin darbine hin godhu. Kanaaf haalatti jiraatan ammumaa murteeffadhaa deemaa. Kan waliin ciistan yoo ta'e dhukkuba kana waliif deddeebistuu. Kun immoo dubartiif hanga kaansarii gadameessaa fidutti waan ga'uuf har'allee dhala waan hin godhanneef hanga dhala dhabdaniitti isin geessisuu danda'a. Gadameessallee sadarkaa baasurra ni gahaa jedhee akeekkachiisaan natti hime. Anaa fi abbaan manaan kiyyas waliin dhageenyee gara manaatti galle. Mana gallees gara kanaatti toon seeniin ifaaf ifatti abbaa manaa kootiin dubartii gara biraa waliin hariiroo erga dhaabdee akkana ni beekutti waggaa 3 fixeera. Dhibeen kun eenyurraa sitti dhufee ammayyuu hojii kee hin dhaabne moo jedheen gaafadheeni. Yeroo kana inni waaqti ifatama siifaa godhu ani kanan shakkaa jiru ofiin otoo hin taane siitiini haaloo na bahuuf dhiira gara biraa bira deemtee dhukkuba kana natti fiddee jedhee gaaffii kiyyaaf deebii gara kootti deebise. Anis otoo anarraa dhufeera ta'ee jalqaba kana argamu anarratti ture, amma garuu kan argisiisu sirraa akka dhufedha jedheen deebisee fi anaa fi abbaan manaan koos kanaan walitti buune. Kabajnin ulfinnin gaa'ela kiyyaaf qabus baay'ee gadi bu'e. Haa ta'uyyuu jedheen waliin jiraachuu itti fufe. Haa ta'uutii garuu abbaan manaan kiyya darbee of jaallachuun waliin ciisna rakkoon qabu dhukkuba dhufu walumaan dandamanna jedhee amma na rakkisaa jira. Ani garuu kanaaf eeyyamamtuu miti. Akkanumaanuu dhalan qabu dhibee kana baadheen immoo harka kiyyaan gaabbii biraa ofitti dabaluun barbaadu. Inni garuu na rakkisuu hin dhaabne. Wanti kun tarii gaa'ela kooni diigaa'ee jedheen sodaachaan jira. Sababiin isaa immoo bifa kanaan yoo nan itti fufe abbaan manaan kiyya dubartii biraa bira deemuuf ni dhiisa jedhee yaadu. Anaaf kan of hin qabne dubartii biraatiif of qaba jedheen gonkumaan amanu. Ni deema taanaan immoo gaa'elli kun akka inni dhaabbatu homaa shakkii tokkollee hin qabu. Meesin obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan yaada keessan naaf qooda. Obboloota kiyya keessaa kan heerume anadha. Anumtuu gaa'elli koo rarra'aa jira. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qooddee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Yaada keessan waan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi jecha
Hordoftoonni amantii kiristaanaa fi uummanni Oromoo hundi baga ayyaana ammas qalaatiin isin ga'e. Ayyaanni kun kan jaalalaa, kan kabajaa, kan ifaa isiniif haa ta'u jecha seenaan sa'aatii kanaaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuullee hin dagatinaa jecha xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa keessan nama barsiisa jettanii amantan nuuf erguu kan barbaaddan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa Duwwaa 937 yookiin immoo karuma teelegiraamii @xalayaa jechuun barreeffachuun ergachuun dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.